Ayyee nashamaa akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa hundumti keessanii nagaa keessanii annagaa kiyyaa waaqayyoon galatu kunoo guyyaa ammaa kanas immoo barnoota barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaan saayitii kana wanti isinitti agarsiisa jedhee qabadheetti dhufe fakkeenyaaf yeroo tokko jechuudha namoonni nama hordofanii kaafee keessas ta'anii bakka garaagaraatti yennaa nama hordofanii waan bilbila fayyadamaa jiran fakkaataniitu bilbila keessaan dabarsanii yennaa isaaniitti nama ilaalantu jira jechuudha. Egaan kun akkamitti kana ta'a kan jedhu isinitti kana agarsiisu ta'a jechuudha. Egaan isin namoota hordofuutii yoo barbaadan fakkeenyaaf amma isin kaafee tokko keessa teessanii nama caqasuuni barbaadan tokko ilaaltanii namni sun yoo akka carraa ka'ee isin arge namni kun maaf na ilaalee maaf na hordofa jedheeti isin shakka jechuudha. Garuu immoo nama bilbila fayyadamaa jiru nama bilbila tuttuqaa jiru fakkaatanii abbaa barbaadan iskiriinii bilbila keessan keessa dabarsuudhaan ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Kun baay'ee tokko waan nama dinqudha. Egaan akkamitti kan jedhu kanan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Appilikeeshinoota lama wayiitii buufachuutii qabdu jechuudha kan kanattiin gootanii aappoonni kunis immoo gaa kunootti kana lamaanidha. Hojiin isaanis kunoo akkuma iskiriin irraa argaa jirtanii kunootti jechuudha. Appilikeeshinoota barbaade fayyadamaatii wantoota barbaade hojjechaa iskiriinii bilbila koo keessa immoo dabarsee wanta barbaade ilaaluutii nan danda'a. Garuu nama bilbila fayyadamuun fakkaadha jechuudha. Kunoo akkuma agartanidha. Kunoo akkuma agartan egaa wantoota barbaade fayyadamaa gara bakkee immoo ilaaluutii nan danda'a jechuudha. Egaan appoota kana lamaan eessaa arganna kan jedhuu fi weebsaayitii koorraa isiniif kaa'aa jechuudha. Liinkii lamaan isaaniiyyuu weebsaayitii koorraa akkamitti buufanna kan jedhuu fi fakkeenyaa fi liinkii tokko diskiripshinii jalaa innaa isin irra cuqaastanii viidiyoo kana jalaati innaa isin diskiripshinii jalaa cuqaastan jechuudha. Gariin itti isin fidu garanadha jechuudha. Kun akkuma agartanii fakkeenyaaf aappii kana buufachuudhaaf garana dhuftan yoo ta'e liinkichi innaan qaxxaa isin fideeti jedhu as keessaa xiqqoo ishee akka gadi siqxaniini waa'ee appilikeeshinichaa infoormeeshinii guutuu afaan oromoodhaanis ingiliffaanis barreesseen isiniif kaa'aa jechuudhaani. Kunoo amma fakkeenyaaf Play Store irraa buufachuuf as tuqaa jedha kun jechuudha. Yookiin ammoo yoo Play Store keessan isiniif hin hojjetu ta'e xiqqoo ishee ammas gadi siqxaniitu Google irraa buufadhaa kan jedhu jira jechuudha. Kanaaf kan barbaadaniin buufachuutii dandeessu jechuudha. Google irraa buufachuuf kana tuqtu qaxxaa daawunloodii isiniif ta'a jechuudha bilbila keessan irratti. Play Store irraa buufachuu yoo barbaadan immoo kun gara Play Storeetti isin geessa jechuudha. Egaan salphaadha jechuudha. Sababii weebsaayitii mataa kootii uumeef immoo namoonni baay'een appilikeeshinii maqaa isaa isiniif himu barbaannee dhabne jettu jechuudha. Garuu qaxxaa weebsaayitii kooroon isiniif kaa'e salphaatti galtaniitii buufachuu dandeessu kan jedhuufan create godheetii build isiniif godhe jechuudha. Egaan aappoonni kun lamaan isaanii maal irratti wal caala kan jedhuu fi homaa tokko waan wal caalan hin qabani hojiin isaanii tokkodha. Garuu kun baay'ee tokko xiqqooshuudha jechuudha. Meegaabaaytii tokkoof wayiidha. Kun immoo meegaabaaytii 6 wayiidha jechuudha. Meestii haala hojii isaanii isinitti agarsiisa. Baay'ee tokko salphaadha irra kaa'achuudhaaf yoo barbaadan jechuudha. Jalqaba appilikeeshinichi akka kanatti isiniif bana jechuudha. Inni tokko kunooti as keessanii seentu transparent wallpaper kan jedhu kana keessa jechuudha. Achi booda transparent wallpaper kan jedhu ammas ni cuqaastu jechuudha. Kana achi booda iddoo kanarraati set transparent wallpaper kan jettu jirti jechuudha. Isa dhuma addanarra innaa isin seentanitu iskiriinii bilbila keessaniin keessa dabarsitan akkasiin bakkee ilaaltanii fi appilaayi akkasiin gootan isin gaafata waan ta'eef jala kanarraati appilaayi kan jettu jirti. Appilaayi kana innaa isin cuqaastanii salphaatti yeroo ammaa kaastanii bilbila iskiriinii bilbila keessanii keessa dabarsitanii bakka barbaadan ilaaluutii dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo isa kanadha jechuudha. Inni isheen kunis baay'ee tokko xiqqoodha. Keessi ishee itti fayyadamni ishee waan cimu tokko hin qabu. Kun haala kanaatiin isiniif bantee jechuudha jalqaba. Saniin booda set live wallpaper kan jettu kan jalqaba irra jiru kana isa kana filattu jechuudha. Isa kana innaa isin filattan keessa isin galcha. Kunoota akkuma agartanidha apply kan jedhu kana cuqaastu. Apply kana innaa isin cuqaastanii akka kanattitu seet isiniif godhee bakkeerraa akkasin ilaaltaniif irra isiniif kaa'aa jechuudha daawwattoota. Egaan faayidaan isaa kun tokko nama hordofuu nama ilaaluuf qofaa osoo hin taane isinumti mataan keessan illee karaarra innaa deemtan jechuudha. Bilbila fayyadamaa innaa karaarra deemtanii yoo siistama kana fayyadamtan baay'ee tokko gaariidha. Sababni isaa egaa lafa ilaalaa achumaan immoo bakka irra deemtan wantoota garaagaraa ilaalaa jechuudha. Akka hin gufanne akka hin kufnetti wantoota barbaadan bilbila keessan irraa fayyadamuutii ni dandeessu kan jedhuufan isinitti agarsiise. Egaan yeroo taanu keessatti barnoota kan biraadhaan deemnee gargaarutti nagaan naaf tura. Isinan jaaladha isinan kabajaa laayik gochuun dagatina. Bye bye.